عليكم ورحمة الله وبركاته. جدي كاميرا جمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما أركبوني كواجمرة. لو ده دعوة توتا عشان كديرتو. درتني جواتني كنا كربي. بعد ورنا جلا. باي. فوت. كاميرا أمري. هيا هرفتو تكينيا كم درتن جوا جم توتا دعوة توتا كينيا. أرى دشاني ابني رأنا أرى. بريني مشى بريدة في أكمسنا وان براند في. أبني. أرجي كنا وان نجرو. وان نسين أرجين وان أردو. نكى كنا نكاب. إسلا لا قدي تا أشياء مدامين جلا. شوفوا كنا قدرك شكالا سكتير. أقوله. كوتا تاك في لكيسة. والله تدير. هيا. مرچوكون كنه چوكا بيارا واد تنودو ينجو كتا لا يبي كمان إنسان شاي كمان وسوقي نوم بيكت لالتني بيتا إنسان كوتا إن شاء الله إذا هربتوا تكينيا ميشا لما تسنا قلت كنا ميشا بريدة ميشا بريدة في أكمسنا دسنا بجلو سمنا نما كيس جراتي نمني باقي تيجا مدوفي إسني اللي قافا قلتني موتو هاي تيجا الفتن الحمد لله جتني تنين كيس تتني لا استراح دري مالا بايسي بقى كانوا بيتا اتجيتا والله قبلني سني دفني را ميشان كوني موتو ميشا كارشي كوما يفهمون أقوله مشكلة إسا لالته تيم تاعك سني أياد برا اتحاسو بربادا وتسكينتي لا تاعك سني إسا داوتو تكينا ميشا كنا جزء قبلني سني إنه ميشا اسم فيا إنه ميشا كوالتي تاي ميشا أصوبي تقريبا كي يكيز إنه فيا رجلي يا رمالي أكان ما نسيني متينه ورون بيري أرجعتني تني ميشا كيسوي كأكان متين ناجتني يا دنتا سللي يادنا نرى تدي ساعة نينجا سبب لأن كان نينجا شو دندي بالله ميشان كم mana kiyake sesuatu umurin saat era natura ميشان pun naya lah defe inta bala show jadi wah ya do bita malik yani beri ke sana ke sintu dan bega kesmo tidak dinuan teh karena aja cak wah inta ni kabat deh sini dulu wah mesha nara terisa di sini jadi ada otot sekian biara bati ya berta beri naga tadi account terjerat cuma na mesha nakat mana ke jerat itu orang nama gambar jadi ya ada otot sekian kisah tu warna mana ijarat tani tumuratan mesha kisah ana bicara ana akan ramai tani media dengan gitu sini kau nomor ranu nabi surprise jadi mbak ira tapi kono orang berarti urfata teh malah jar berarti pak ni sabab berarti sudah baik itu jurawan teh kita mesha kisah mana kisah fagurat dah Firman ni pada mesha kana mampu tu beta ni warna surprise dari kan ramai tak mesha kisah mana buat dagar pakai nyogana gizi biara wasra tegar mana kisah Akata apa mereka orang mereka ada jadi gede la jirun ki harma di wajah. Yo gal tu baru mana jarak tegak di ardi macam korporat yo sila ya haram maisir. Karena itu mesha kita dah mana kita dah. Habis ni agak lah sini jera. Ada sebicara banta. Namun ni biala jarak tani tini mesha bifakan ambil tani tini so hinggalin dura mana kisah ni tikop perfect. Wan sifai du kisah dura. Also hinggalin. Deh minum jekin. Also hinggalin. مشاكل ما أنا كيدت أجرته الحمد لله أنا اللي هنك كنا وانا جافة قلي اتهارا قال فدوين كبا ما أنا كي كيس هو مال تنهان كتاجته كارو ربافة تشوف اللي سفيا ده يشوف ده بيجي يعني من بيجارة مشان تقولي رانا حاجة كنا أركض كبتة قلقاف جتة كبتة قلتتي وانا تبودا كارو كيسا يو قلت بيانس عند دلقا كنا قالوا دلقا جتة كارو دلقا بافة تملي كارو كنا مشا بتتو كارو كنا ما مشا كي ما كيس مشا بتتو هذا مشكلة والله واني وروتا بيجارة باتي كنا بيجو مرات ده بس كيسا توكو إسا كنا jadi ya توكو إسا كنا دوغا beri bete kebetة beri gudo lah kau ikut di bawah kau bisa dikawajaran itu kan Yo isan dufanu mesha mana kana kesa tu arka mucuk cara anjir rumah ini deh mana yang malah gana mana sehari kesa tak kerja ni balik karena apa ega hordofto tekenya mesha kun wal magalat mesha qarshi kuma turbata misadeti mesha qarshi kuma turbata misadeti mo mahal ayo jetta استراح أنا بيار وادي ركتوان ده ما ركوا pata itu ega wallahi haragat fatu ka dalal kali lazim dirkam karena sih ati am haragat fatu ke kuma rul sabeta haragat fatu sisteri tesan lal ka isin kan kun ruftakate haragat fatu sisan sene ibu sudah male amma saati kan hojir rawan diruti haragat fatu ko enu ne betat nama kubesa makada umbar mogodiya أنا ماو. عاش حبيبتي قلبي. عاش حبيبتي قلبي شوفي مشاكل. شوفي أقرأتك. كده ده شيء موجود. ميشا هندك سمو ميشا أدك أرجرا ميشا سكر سيسو جرا ميشا أتلي أكان تك بيتا من بيت.
maatii godina hojjette malee maal fakkee jiru beektu siifuyyu sarpiraayizi jedhee yaada meeshaan kun. Kanaaf meeshaa babbareedoodha amma kallattimaan meeshaa tokko fi waaqa isaatitti himutti deemna meeshaan kun amma kallattimaan ani gara meeshaa isin agarsiisu maal jechuudhaaf hordoftoota keenya haga dhumaatti nu wajjin tura. By the way waan inni takka qirna jedhe isinitti himu barbaade keessa maaf subscribe hin goone jedhaa baran subscribe maaf hin goone qoyaani. Ara Kadir family subscribe godha Asha anda Kadir kitoo ka jedhu subscribe godha akkuma seentanii warri Asha Kadir subscribe hin godhin warri Asha subscribe hin godhin Asha subscribe godha warri mootu Kadir family subscribe hin godhin Kadir comment tokko farra jira waan ta'eef subscribe godha ara nama wayii bilbilee gaafadha namoota hedduu bilbilee waan gaafadhu subscribe na gootee waan jedhuun hayi subscribe kun maali jedhee gara na gaafata namoonni tokko emailii banadha emailii banachuun baay'ee ulfaatu kanaaf subscribe gochaa gara meeshaa keenya gara channel keenyatti gara na koottaa isiniin jedha warroonni lakkoofsa keenya barbaadan immoo lakkoofsi keenya channel wanna jala jira yoo barbaadan immoo duwwaa 977 69 66 50 kanaan lakkoofsa keenya fudhata meeshaa ofii barbaadan nu ajajata dala mana keessan akkatti bareechita ofillee immoo itti gammadan isiniin jedha kallattimaan meeshaa isin agarsiisu jirna. Hayyee daawwattoota keenya amma kadi seeraan isin agarsiisuuf kaameraamaanii ta'e gara isin agarsiisu seenee jira. Ani mootiyyuu gatii isaa wajjin meeshaa kan akkam akka ta'e isinii ibsuuf gara isinii ibsuutti seenee jira. Yeroo isinii ibsu meeshaan tiraasiiwwan kun jechuudha. Firaasha kana wajjin haala kana siimpilii qabne malee obboleettiin teenya akka ajajatte kana bichaa miti. Obboleettiin teenya firaasha afurii fi tiraasii 12 qabdi carqii isaa guutuu wajjin jechuudha. Ani garuu kana fakkeenyaaf isinii agarsiisuuf haala kanaan dhabe isiniin jedha daawwattoota keenya. Amma tokkuma tokkoon gatii isaa wajjin isiniif ibsa jechuudha. Firaasiin kun carqiin isaa asiin durallee himee jira garuu nama tokko gara keessatti dhufanii gisee dubbisan ifan taane waan ta'eef ifa isinii gochuu barbaadaa carqiin tiraasii kana tokkochaa jechuudha qarshii 350. Tiraasiin as keessa jiru kun immoo tokkochi kuni qarshii 300. Kuni jechuudha gatiin isaa akkanumatti hayni kun jechuudha 600 fi 50. Yaani tiraasii meeqa akka barbaadan laakkayattanii kanaan baay'isuun 650 baay'isuun danda'ama. 650 baay'isuu tiraasii yoo lama barbaadan 12 yoo 6 barbaadan 6 haala saniin baay'atanii gatii tiraasii keessan carqii isaa wajjin argachuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkuma san tiraasii bicha osoo hin taane firaasha barbaachisa waan ta'eef firaashni kun tokkochi qarshii 2,000 orijinaal tokkoffaan jechuudha firaashni keessa jiru kun carqiin tun immoo tokko firaasha kanaa tokkochaa jechuudha. Qarshii 900 2,000 fi 900 baay'isuu firaasha 6 yoo barbaadan 6 4 yoo barbaadan 4 3 yoo barbaadan 3 haala saniin baay'ifattanii gatii isaa beekuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota keenya. Tiraasiin kun immoo meedaalaan bareedu laalame nama baay'eetu kan hojjetataa jira wallaahi darbaan meeqa mana kiyya jira kanuma ajajan jechuudha wannan guyyaa guyyaan isin agarsiifne wal fakkaataa waan ta'eef isiniin jedha daawwattoota keenya. Obboleettiin diyyatuun immoo kana bicha osoo hin taane maggaarajaa isa wajjin maas godhu naabiti naan jettee jirti maggaarajaa isa wajjin maas godha jedhee ni yaade kun haala kana ka maskoottii fi ka balbalaa jechuudha. Xiqqoo bootatu xibbaa bixe malee silaa fannisee isin agarsiisanatti tola. Si gargaaru. Hayyee. Kun maggaarajaa isa wajjin maas godha jedhee ni yaade haala kanaanin bitee fi jira maggaarajaa baay'ee bareedaa ta'e osoo fannifamee girgiddarraa baay'ee bareedaa kararraa jechuudha. Kana isa lama bitee fi jira kunoo kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya maggaarajaan isillee kunoo kana fakkaata maashaallah baay'ee bareedaadha. Kana bicha osoo hin taane meeshaa baay'ee qabdi obboleettiin diyyatuun meeshaa isii hundaayyuu tokko tokkoon gattaa isin agarsiisa. Meeshaa kana keessaa meeshaa isin agarsiisuu barbaadu kan isiifillee haarawa jedhee yaadu jechuudha. Meeshaa isin na ajajjee malee kan hunda waan qabuun seetu waa baay'ee of keessaa qaba. Wanta taa'ee isin agarsiisa. Isillee fataa jettee akkasitti itti fayyadamtu. Abdii qaba qanii galteetti anillee taa'ee isin agarsiisa. Isin tirii kana argite jechuudha. Wallahi irratti tirii kana argite jechuudha. Tiriin kuni maal qabaa naan jettee isin tirii kana naafiti naan jennaan tiriin kuni maach meeshaan isaa wajji ta'u meeshaa baay'ee qaba jedhee itti hime. Ishii waan hundaayyuu waan isaa wajjiin deemu yoo jiraata naafiti naan jette waan isaa wajji deemu tokko lamaa miti kun. Abiitti isaanii torbaatu jira. Isaanii shorbaa cilfaa qaba. Shorbaa ramadaan dhufaa jira. Kun ilaalime. Akkuma biyya rabaatti baay'ee bareedu taate alaati. Kana qaba jechuudha. Kana bichaa miti shorbaa yoo qopheessite wanti itti dhuguu barbaachisaa beekti shoofi. Habbajaa jechuudha. Habbajaa
bitee fi jira saanii wanta niin jechuudha. Tashorbaan itti qicamee itti dhugamu jechuudha. Kana bichaa miti maal kana bichaadha. Kuukisii barbaadde ramadaana keessa waa meeqa qophaa'e barbaadu kuukisii barbaadu keekii adda addaa wantoota xaafaa ta'an jechuudha. Ramadaana keessa wanti qophaa'u irratti kan nyaachuu dandeettu kunoo kana haala kanaan abbaa jaha wajjin bitee fi jira. Maashaallah ani garuu waan baay'ee nama jettuudha jedhee yaada isin maal akka jettan hin beeku. Asitti mootu saanii yani saanii zirgii jechuudha. Abbaa jaha saanii baay'ee bareedu. Laalime abbaa feeti abbaan feetee dhufee jechuudha. Zanaa fataa jetteetti kennitala. Laalime keessummaan fedhee osoo dhufe kan itti kennuu dandeettu jechuudha. Wanta akka kana saalfachiifni meeshaa baay'ee bareedaa baay'ee kwaaltii ta'edha. Haala kanaan abbaa jaha bitee fi jira. Dhugaa rabbi dubbachuuf yoo ta'e hin beektu maaltu akka tirii kana wajjin isii ta'u isii dhabuu isi sarpiraayisidha jedhee yaada. Maal sanbicha isaanii fandishaa barbaadu muuzii wanta adda addaa irra kaa'uu dandeenya. Baay'ee bareedaa laalame. Akkatti garraa bahuu danda'udha. Barbaadu asitti illee wanti ishee qopheessitee haala kanaan dhiyeessuu dandeetta. Barbaadu immoo lakki miidha godhamee jettee isa lafarraa ol kaasuu jettee haala kanaan kunoo fandishaa barbaadde daabboo waan barbaadde irra kaa'uu dandeettudha. Meeshaa baay'ee nama jettu kunoo haala kanaan tanallee wajjin sii bitee jira siin jedha qaaliif gaarii nama amma mootu ka biraa waan xiqqishuu takka waan bareedduu takka jira. Laalgaltee akka deettee daa'ima ta'etti nyaata itti qopheessitu awdii qaban siin jedha qaalii shuuf cilfallee qabdii agarsiisitti. Argite tana daa'ima akka keessaa kennitu inshaallah siin jedha qaalii shuuf tanallee haala kanaan cilfaa isii wajjin maachii meeshaa kana wajjin bitamtuudha jechuudha isillee. Maal sanbichaadha saarbisiinoo shorbaan maalirra naqee gadi fidaa kan jennu shuufi saarbisii jechuudha. Nama furcaalaa hin qabda jedhee yaadu ammaan. Yoo jiraatellee kana geessaniituma deebi'anii. Yoo jiraates xagaa gootee tokko itti dabaluu hin dandeessa. Maaliif geessitee deebita malee? Nama shaniif geessuu dandeetta. Tan ammootu yoo simbilii nama gaadaa ta'uuf. Akkana ta'e jira qaalii biyya maashaallah tabarakallah wallahi meeshaa baay'ee irraa gammade keessattuu jechuudha. Isaanii shorbaa kun baay'ee na gammachiise maali ramadaan dhufaa jira kana laazim nu barbaachisa jechuudha isaanii shorbaa kun. Tunniinoo ramadaana keessa waan akkana sana nu barbaachisa waan ta'eef haala kanaan meeshaan kun walii gala. Sarbisii kompoleetii abbaa 8 jedhama kun. Meeshaa 8 keessaa qaba tokko 2 3 4 5 isaanii kanaan 6 kanaan 7 kanaan 8 meeshaa 8 wal jalatti qabatee. Habba tokkotti beekamaa yani seetti tokko jechuudha. Gatiin isaa meeqa gadi meeshaa kana walii galisa? Qarshii 4,800. Qarshii 4,800 meeshaan kun guutuun bitamee jechuudha. Maashaallah baay'ee dha nama jedhudha. Ani biraayyuu ka'uun na dabbaree jira. Baay'ee dha na jedhee jira isin daawwattoota kenna. Amma garuu biraa ka'uun kiyya dirqama argamu waan ta'eef biraa hin ka'a. Meeshaa biraa isin agarsiisa. Sanbichaa miti sufraan kun jechuudha. Sufraan kun obboleettii kun bitame. Kana wajjin jechuudha kunillee kana qaba kun kabunaatii fi kan nyaataa maa jedhanii illee walirratti bitame rakabootii maa jedhanii immoo rakabootii jimlaayitii kana mabraatiin fi biyya keenya mabraatiin takka baddee takka deebiti mabraatiin na jala badee malee osoo mabraatiin jiraate sufraan kunii fi rakabootiin kun baay'ee walirraa bareeda wallaahi baay'ee jechuudha hundaafuu maa gochuu hin dandeenyu sufraa kana gatii isaa meeqa minnee federa. Maabrii wallaahi yaadannoo alaallu. Yalla yaadannoo godhadhee yaadannoo alaalaa isin ibsu malee mataan jiru. Hayyeedha ottoota kennaa meeshaalee kanneen jechuudha. Seenika. Sophaan ni jira. Muka manaa godhaa yoo isin tursiisellee yaani dirqama asirra laalaa isin tiimu barbaadeeti. Mataa keessaa hin jiru jedhama. Akka sanii meeshaa adda addaa agarsiisati. Yoo argadhee jira. Sufraa nyaataa. Sufraa nyaataa qarshii 750. Qarshii 750 bakka bunaatii fi kan nyaataa walirratti jechuudha. Akkuma diizaayinii bareedaa qaba. Daarii irraa baay'ee bareeda. Meeshaa turre daradarame malee asii ka'ee hagachiiti meetira. Alhamdulillah rabbil alamin. Meeshaa baay'ee dheeraadha nyaata abbaa barbaadanii irra daradaruu dandeettanii ramadaana keessa baay'ee nu barbaachisa. Yoom sanbichaadha rakabootii jimlaayitii qabdi obboleettiin teennaa mabraatiin akkuma isin jedhe baddee waan hiikee jirti. Rakabootiin jimlaayitii kun immoo maashaallah rakabootii tokkoffaadha. Gatiin isaa beekamaadha yeroo hunda binna siinii wajjin gatiin isaa 4,000 beekama siinii malee siinii isaa san malee jechuudha qarshii 2,000 gatiin rakabootii kana
kuma lama ka ta'e fillee siiniin tun isaa wajjii miti ani akkanumatti qullaan agarsiisu jedhee siinii tana mee baay'ee bareeddi garuu isillee irra godhee hojii agarsiisaa jira malee siiniin isaa wajji deemtu sun jalaa dhumte gizeedhaaf gizee isiin dhufte inshaallah irratti binnaa yoo mootu isiin daawwantellee tunillee yoo haadnaa taate jettana wajjillee bituu fi danda'a gatiin isaa qarshii 2000 rakkabootiin bichaan jechuudha. Sufraan kabiraati meera gatii isaa. Siiniin kunillee mootu siinii tan talxaa'eedha waan ta'eef yoo barbaadan kanuma irratti bitatu hin dandeettu jechuudha. Siinii baay'ee irraa bareeda waan ta'eef isarraa ni deema jedhee yaada. Akkana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya rakkabootiin kun mootu kunoo ka jabanaa irra kaa'atan qaba. Ta'itaan irratti aarfatan qaba. Termeella yookaan immoo mandajaa qaba kun. Mandajaa qaba waliigalli isaa qarshii 2000 inni siinii malee jechuudha. Siinii yoo ta'e isaa dhufte isillee adduma 2000 yoo ta'e isaan ta'in tun mootu gatii isaa gaafate isin tima. Hayya daawwattoota keenya maal sambichaadha asin mootu waan isa wajjin deemutu jira kun. Waan isa wajjin deemu jira jabanaan kun jechuudha. Jabanaa kwaaltii eeggatte maashaallah tabaarakallaa. Inde barfattees. Qoy. Suura godhadha. Heera godhatte. Inshaallah. Inshaallah asirraa jechuudha. Asirra sun ta'a inni illee waan ta'aaf fayyadaa garuu kan inni irra kaa'usanii jabanaan kwaaltii eeggatteedha gatiin isii qarshii meeqa? Jabanaan 600. Jabanaan qarshii 600 kun. Jabanaa jechuudha jabanaa ajaa'ibaati maashaallah tabaarakallaa mandajaan tun immoo beekamtuudha mana kee keessatti meeshaa eenyu keessaa hafteen beektu bakka. Kwaaltii ta'ee eeggattee wanta namni hundi jaalataa jira. Isin qarshii 800 namni hundi beeka laalaa kun irratti danfisu fakki isin desana jechuudha laalaa. Achiin immoo fakkeenyaaf achitti siltee irratti hojjetatu dandeetta jechuudha hiiksa. Illee beekamtuudha isin immoo muraatiin akka dalaytu sirriitti sii beeka. Sii beeka sirriitti sii beeka jedhe. Kunoo mabraatiidhaan dalayti asumaan inni mabraati keessatti sakkaatanii osoo mabraatiin jiraate itti qabsiisetu isin agarsiisa. Kunillee jechuudha rakkabootillee kun mabraati ittiin sakkaanii qaban illee sakkaameetni hojjetaa isiniin jedha daawwattoota keenya maashaallah meeshaan kun kana fakkaata meeshaa biraatti isinii dabara asumaan doogaman maaf dhadheet kana jedheetni asitti maashina shunkurtii ani harkaan hojjetu qabdu obboleettiin teenya kuni maashina shunkurtii kun kunoo waa hedduu keessaa qaba kun akkatti ittiin daakuuf shunkurtii waan barbaadan daakuun fayyada. Kun immoo tuyyuu loomii wanta adda addaa irratti cuunfattan kana gama gamanatti maal isa bichaadha waan dallee qaba. Kun asitti jechuudha albee qaba kana kaarotii wanta tokko ittiin faaquu dandeettan dinnicha illee barbaadan chiipsii wanta adda addaa kun keessa albee sadii of keessaa qaba sirratti saqqaamee itti faaqama jechuudha ni beeytan warri biyyaa baratan sirriitti beeytanii kun immoo albee isaa shunkurtii itti daakuudha abbaa albee afuriiti kun immoo killee itti waliin dha'uu barbaadan killee ittiin baxabbaxattanii kana fakkaata isin jedha daawwattoota keenya meeshaan kun qarshii 900 bichaan bitama meeshaa garuu wallaan faayidaan isaa guddaati jechuudha. Kana fakkaataa kuni asitti immoo obboleettiin tiyatuni kana bira teessee kan irratti hojjetattu wanni barcumaa qabdi barcumaan tun qarshii 600 moo meeqa miidhamtee rakkoon qabu mana dogoggoree jira gatiisi walali jira walaliin kun amma isiin ka bitatte qarshii 800 bitame meetira isa toorasan 280 bitame amma garuu qarshii 300 gatee jira walaliin kun meetira isaa turee jira xiqqoo isiin bitatte meetira ijaa nama biraa qabdi walali kana qarshii 280 meetira tokko keessi biteen garuu amma 300 galee jira isiniin jedha daawwattoota keenya. Kallatti maaliin meeshaalee itti aanutti deemaa mallee meeshaalee itti aanu maanni yoonaan jettan garuu meeshaalee gurguddaa duubatti hambisaa jirra. Haa ta'u hundaafuu tartiibu maan bira geenne isiniin jedha daawwattoota keenya amma rakkabootii abbaa gadaa bira geenne kaa meeshaa keenya beekama meeshaa aadaa keenya meeshaa bakka waa hedduu ibsu bira gattaa isinitti mambofataa jedhe. Rakkabootii abbaa gadaa akkuma isin bira illee isin ibsaa ture ammallee isin ibsaa meesiin ibsaa kanatti agarsiisne. Dasna man jedhume biyya ofii nama yaadachiisu aadaa ofii gandabii. Eenyummaa ofiillee nama yaadachiisa malee. Eenyummaa ofii duratti nama yaadachiisaa rakkabootii kana keessa yaasii maal godha daraddara gisee baay'ee daraddaree agarsiisa jedhee saniin daraddaruu dhabe siinii 12 fi maskammashaa 12 qaba. Rakkabootiin abbaa gadaa feermeelloo qaba ka itti xaaraafatan ka rakkaboonni akkasitti qisuusan qaba. Sufraa qaba. Rakkabootiin guddichi isa kana qarshii 3,000 fi 100 waan qabu kana hunda xaqaamlatee jechuudha. Gatiin isaan qarshii 3,000 fi 100 isin jedheera. Saarvisii xiqqoo takka qaba keessa jiraan festaal kana irraa ciruun barbaanne festaal kana irraa ciran yala awwaarayaa jedheetiin irraa ciruu dhabe isin jedha daawwattoota keenya. Achumaan kan istoofii. Asumaanin immoo istoofii wayiitu jira. Istoofii baay'ee bareedduu taate. Istoofii jaalatamtuudha. Daawwattoota kee biratti illee jaalatamtee nama hedduu hojjetaa jira. Waan isin jaalatamteef illee isin ibsuu barbaada.
Itu bisa instala. Nolala. Istoobin tun jechuudha. Abbaa lamaati. Garuu istoobii kana ta'ee istoobiin kana fakkaatu baay'eetu jira. Garuu kwaaliti isaan wal caala. Saachoo jedhama. Saachoo bichaa osoo hin taane waa meeqa jira maqaan isaa baay'eetu jira. Garuu tuni tokkoffaa aandaniidha. Tokkoffaa wanti isa adda godhu jechuudha. Osoo mabraatiin haga fedhetti baay'ate hin gubatu jechuudha gabanni isaa kun maaliif as keessaa dhagaa qaba jechuudha. Dhagaa as keessa tanatti gubata malee inni gubatuu hin danda'u isiniin jedha walumaa galatti. Reemoota kana bal'ataa baay'ee bareedaadha. Kwaaliti ta'e eeggate bakka. Meeshaa kwaaliti eeggate. Maashaallah qarshii kuma 3 hin bitamu istoobiin kun. Kana fakkaata isiniin jedhaan booda deebisee sirreessaa viidiyoo keessatti dheeressuun barbaadu kun kanaan banamaa. Kuni kanaan banama. Hunduu adda addatti banama adda addatti cufama. Gatii isaa isinitti himee jira. Amma kallattii maaliin garam ceena seetare. Gara meeshaa kana hunda keessaa mataa ta'anii meeshaa tokko keessa mataa ta'an yoo isiniin jedhu firiijii qabdi obboleetti biyyatuni shuufi firiijii keelaa dhabiibti awwal shee Moggooti yakootu lalladhu jedhi. Moggooti yakootu firiijii keelaa ladhu as keessa laalimee akka inni bareedu. Dasana waan jedhu biyya arabaa sanii maal adda jira. Homa takka waan hin adda jiru hin jiru. Asirra waan fete dardaruu dandeetta. As keessa ataakiltii firaafira waan barbaadde bakka dardaruu dandeetta. As keessa immoo waan qabu jiru beeta. Qulfiin as keessa jirti kana qulfiin firiijii keessa as keessa jirti. Kun taljii yoo itti gadi qabate fakkeenyaaf as keessatti taljii yoo gadi qabate kan ittiin kaaftu ni beekta yaani biyya arabaa nama jiru ni beeka. Kun immoo baradoo yoo barbaadde jechuudha. Keessatti kan baradoo hojjetachuudha. Kun immoo gaaraantii fi wantoota adda addaa waan isa ibsu akkaataa itti fayyadame isaa ibsuudha waraqaa isaati. Kuno nama fakkaatu keessi jira. Kuni kuno karra gadi aanu qaama immoo gara ceenaa gara fireezarii yookaan immoo taljii qaba akka taljii hojjetamutti ceenee yoo jennu kan fakkaata. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa qaba. As keessattis waan feete. Foon lukkuu qurxummii shinuu waan akkasiisan keessatti hojjetachuu dandeetta. Kunu kana fakkaata obboleettii akkasitti ilaalte abdii qaba. Isii bichaa osoo hin taane warri bitachuu barbaadan firiijiin kun firiijii baay'ee bareedaadha. Maashaallah tabaarakallaa waa hedduu qaqqabatuu danda'udha guddin isaallee. Firiijii kwaaliti eeggateedha baay'ee waan nama jedhudha. Staart jedha. Waan biraan mootuyyuu qarshii gatii isaa barbaadan gatiin isaa qarshii kuma 35. Firiijii baay'ee bareedu taatedha. Das waan nama jettu bee akkanallee nama gara ammayyaa agarsiisne. Zorsi. Adii zorsi. Jalasa zorsi. Zorsi barbaadde. Duuba sallee olaaluu barbaadde. Akka akkuma firiijiin biyya arabaa kamuu jirudha. Kana fakkaata kunu. Kunuma sakkaa isaa olaaluu barbaadde. As jira kun. Asii jira kun. Kunuma sakkaan isaa kana fakkaata. Si beektan bakka firiijiin akkam akka jiru duuba kana. Kana fakkaata siin jedha obboleettii kana bichaa miti muka jechuudha. Muka kanan barbaachisa. Firiijii kamuu gisee bitamu muki isaa kun dirqama barbaachisa. Muka isaa kana warra firiijii jalan bitillee naan jechaa hin jiranii ani garuu isaan barbaachisa jedhee waan yaaduuf mukni kun qarshii 500 bichaadha. 500 sii bitee jira. Kun anan marraa zooshinaa tikikilanii irratti gagal laalee bitee jechuudha. Kun haala kanaan asirra taa'uu qaba firiijiin lafa taa'uu hin danda'amu waan ta'eef 500 muka kanallee sii bitee raqaalii tiyya. Kabiraa maatu naaf gadi tiyye kabiraa waan naaf jira. Hayyee amoonti na hafe waan eelee kana maashaallah tabarakallah eeleen kun dubartii taasisu meeshaa barbaachisuudha. Atillee moggooti yaa nama barbaachisa jetteetu eelee kana filatteerta. Eeleen kun immoo eenyummaan osoo filate wanta nama tokkoof dubartii takka meeshaa barbaachisu keessaa isa tokko jechuudha. Biyya keenyatti biddeena malee namni jiraatu jira. Biddeena dirqama nyaataaf taa'an fedhellee kana jecha eeleen kun biddeena san tolfachuuf waan nu barbaachiftu keessaa isii takka laal. Kanaafuu qoraan osoo afuufne osoo aarra ija sin dhukkubsine biyya arabaatti aarra irraanfattee waan taateef eelee sana bitattanii biddeena keessan qallaalimatti irraa gurgurachuu dandeettan niin jedha daawwattoonni keenya warri bitattan silaa bitattanii hirtanii warri bitattan illee yoo bitattan ani gaariidha jedhee yaada sababni isaallee bakka muraatiidhaan waan hundaa dalagachuudha jechuudha inshaallah yoo rabbi nu laaffise haala kanaan banuu cubuu bichaadha qoraan caccabsuuf harka nama dhukkubsuuf kawoota madirishinu kalli walli eelee kana gatii si meeqa. Asiin isii qarshii 1000. Qarshii 1000 eeleen tun asiin durallee beeksifnee jirra. Ammallee qarshii 1000 eeleen tuni maashaallah sibiila cimaarraa hojjetamte gombisaan illee kana fakkaata irraa qabu gaddeebisu. Yaa shuuf as qabatta laala akka harka siin gubnu feeti. Shuuf jeeti. Biyya arabaa jirtu waan taateef irraanfattanii jirtanis. San caalaa
مصاب بيتسافر العالم شوفي اشتري مصاب بعد يلا سينين كلا دقاري تيجي أيدن تلي كنا فكرتي كشكو مطربان بتمتي هلا كنا قب قبت من أجيت تجرتي ربنا كان سهاجل شو مشاكل كي كنا هندا توسين جرا كالي تيجي ربك الرجال مدوبا كنا أولي تيجوا كنا أولي تيجوا أنت الرجال مدرسة سكول اللي وان كلا لمتي ما شاء الله جزء أما كنا وانا كنا بتتني ما نفيد كوب فتني قالوا وان قد دار يدي يادا ور بتتني لك بتتني شنينجرا ور بتتني لي مو ربنا كان سهاجل شنينجرا يعني كي كانوا ما تمر يجرا هذا فيديو بعد وقت ديفلوب تناقانو تا فيانو تا شير لايك سبسكرايب وجون موسين تابراتو كدير فاميلي مولين كده كفار كاش نيجي جرا تاكا سبسكرايب كده ماتين كيا ينو حكم سدد فيديو بسدد ميك جاي جرا مال كبر إيطالي كدير فاميلي لده سبسكرايب وتري كسم فينيس تاكا سبسكرايب ما كده نيجي جرا وانا فنجرو نجانا